السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرلك جلانا سينا كتا لما فا سينن أبو مسلم الخولاني كولين بال لمنه رفيرة كتا لما فا كان كيسة كرامة إني أرجتي والربي إسام بدأسي وهي كيسة دعاء نساء سأوات مولال أملا أبو مسلم الخولاني كيسة عليه رحمة الله مال تاجدا يرو على كرام سكيداتي أفو برت إهاته الله أكبر جليلا قافا مرايو إني أتي الله أكبر جلوهات والرائسات الرمن ذكري لنجئ تقلبي نسي خير رتي لنجير ترتي من كيسا الله أكبر جتي أنا سيد له يهات اللي الله أكبر أسو أكس جلو حقا منا أسيني له هاته تيقافة تبكو يو إني الله أكبر جلات من على سينو cim jettee callifte waa takka illee hin dubbanne dhufee Allahu akbar jedhee hin dubbanne haga mana useenutti illee waa takka hin dubbanne yoo inni mana useenetiin mana keessa taahu isiin aadaaree namni waa tahu isaa mataa qaqqabata lafa dhadhaha lafa dhodhooftiidhaan mataa kana qaqqabatteetiin Abu Muslim al-Khawlaaniin maal taati jedhee nyaata fiddee bira keetteet برتيتت مال جتين أبو مسلم الخولاني قدا سنكسة قدا معاويان بلتو معاويان إدو بل آسيف كبا إدو قد آسيف كبا أسو معاويان برأيته خادم أكنو كنو في أكا في اللي وان تقرقرا نوفقو إينو خدمو أسو إرقافتي إرقويات جتين إسين أكنا جنان ري ولين بيكاني إسين لين بيكا أك إسين لفاكاتي دبيكا ننحاسف نوان بيكوف مال جدين أبو مسلم الخولاني يا ربي جدين الربيساتو ريليشن إني ربي ولين كبو بوتو فلو قفا يا ربي نما جارتي تيجا هاد ورام هاد مناتي جان جدوك ينسينتين هاد وراك ينرب الليسي إجابة ليس جده يوم سن جدا منتي نمتي وهيت كأولا سني دبرتي وهي أفتى جيات سن تيته هذا وراء أبو مسلم الخولاني ولي مال جتين أسو أبا وراء أبو مسلم الخولاني الدوجدا حواس الليل معاوية الدوجدا أبا في أسو أكس بوت ينان هاتي وراء لسان وفوت اتهنتي أبا وراء namittiin sun jedhan bakkuma jirtutti mana keessa teette ifaan keessan maa dhaame jette warri maatiin guutuun ifaan ni jiraame kun yoom dhaame jedhan laki ifaan keessan dhaame hin dhaame yoo heegasii cheek uf gootu ijji badee jira subhaanallah ijji badee jira sarchi uf gooti kaa guyyaa kana guutuu maal hojjetaa oole maal ta'e maal balleesse waan jedhu kana uf duuba deebituuf qoratte namni iimaana qabu jedhan uf duuba deebi uf suqa jedhan maaliif tana qabame dafee tooban uf dhaqqaba uf duuba deebi'ee sirraa deebiteet ani waan balleessi keessa guyyaa har'aa waan akkana dalagee mijettee kaatee mana Abu Muslim dhayxeet achitti dhiifama gaafatteet naaf dhiisi rabbi illee araarama naa kadhu jennaan inni illee garaa laafeefiitti du'aayii kadhateefiitti ijjillee irraa bade fayyite qulqullooftee kaatee deebite. Nuti waan tokko yoo balleessinu of duuba sarchi of hin goonu yoo waa balleessine tawbaa haa deebinu rabbii keenyatti jidduu keenyaaf jidduu gabroottan haa tikfamu karaaman isaa ammas na duubatti karaamaa lama ta'e qofaa miti garuu gabaabbinaan jechuu barbaadeeti kutaa itti aanu keessatti akka hordoftan isin gaafadha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.